san fikaagu taankiyaay. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Said Channel. Akkam nagaha jirra jirtu ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtan maratti. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Inninis maal inni yoo jettan akkamitti appilikeeshina barbaanne takka linkii isaa koppii gooneeti description boxii jala haala ittiin kaa'atan jechaadha. Kuni hundinuu ni beekanii jechaadha. Garuu yuutubaaronni takka kanaan ni cinqamu ni barsiisan waan takka barsiifne yeroo raanne eessaa fuunee appilikeeshina san akkamiin keenya waan jedhamu takka yaada namatti ta'uun dhabu. Egaa kana warra yaadatti ta'eef furmaata ni ta'a jedhee yaada. Kana akkamitti description boxii jalas akkamitti akkatti kaa'atan, akkamitti akka pilaastorii irraa koppii godhatanii achi akkamitti itti kaa'atan, haala itti kaa'atan kan waliin laallu tahaa. Hanga xumura koppii kiyyaatti share, like, subscribe gochuun waliin turaan isin jedha. Akkasuma viidiyoon keenya yoo isinitti tole like gochuudhaan nu jajjabeessan isin jedha. Amma gama barumsa keenyaan isin dabarsaa nu hordofaan isin jedha. Hanga dhumaatti pilaastorii keenya keessa ni seenna jechaadha. Appilikeeshina takka koppii godhuudhaaf ni seenna jechaadha. Egaa haala kanaan asirratti dhoyinee kaaneen booda amma asirratti bakka sarchii kanarratti ni dhoyina. Asirratti egaa dhoyinee kaaneen booda fakkeenyaaf yuutuuba namaaf kaahuu waan barsiisne takka kaahuu hafeenu. Fakkeenyaaf YouTube studio namaaf keenyuumee fakkeenyaaf tuttuqaa sadii gara irraatiin jirtu tana nagartan jedhee yaada. Asirratti ni dhoyitanii jechaadha. Egaa asirratti dhoyitanii kaataniin booda share bakka jettu tanarratti ni dhoyitanii achiin booda share bakka jedhu kana egaa dhoyitanii kaataniin booda amma haala kanaan koppii innoof ta'uuf deema. As dhufnee bakka koppii jettu irratti ni dhoyina. Haala kanaan koppii godhanneerra amma immoo akkamittiin irra kaa'an kana keessaa baanaa asii xumurree YouTube studio keenya keessa ni galla. Egaa haala kana YouTube studio irra gallee kaaneen booda fakkeenyaaf barumsa dabarsitanirra bakkuma fedhii ta'uuti keessanii jirtanii bakka feetanirra ni keessanii jechaadha. Amma fakkeenyaaf waan kanaa yoo barsiisanii laatanii aappii san namaa kaa'uudhaaf asirratti ni dhoyitanii bakka amma mallattoo qalamaa tana asirratti egaa dhoyitanii kaataniin booda amma immoo bakki dhoyitan kinoo description kinoo taayitiliin kinoo akkuma agartanii amma nuti description boxii jala waan kaa'uuf jirruuf asirratti ni dhoyina jechaadha. Egaa haala kanaan asirratti dhoyinee kaaneen booda kanarra gadi hiiksineeti bakka feenetti barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf asirratti aappii as tuqaa buufadha. Haala kanaan egaa barreessinee kaaneen booda ni agarsiisna jechaadha. Haala kanaan egaa asirratti haala kanaan barreessineen booda takka gadi ni qabnaa jechaadha. Bakka tana paste itti goone jechaadha. Ifama paste egaa goone kaaneen booda as deebinee nuuf taa'eera save gochuu qofatu nuuf jedha isin jedha. Yaani isin yeroo viidiyoo posti gootan sanis irra kaachuu dandeessanii. Egaa viidiyoo keessan posti gootanii kaataniis yeroo biraas YouTube studio keessaanis irra kaachuu dandeessan isin jedha. Egaa isin irra kaataniin booda save jettanii keessaa baatanii saniin booda namaaf keessanii yeroo barreeffama sanirraa al tokko tuqan
linkii isaa description boxkii aappii as tuqaa buufadhaa isa jedhu isaan geessa saniin booda haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan isin jedha egaa barumsi keenyaadhaas kana fakkaata akka irraa baratan abdiin qaba galatoomaa isin jedha nagaan